Ati duraan musliima turte? Ani abbaan kiyyarraan akaakoo kiyyarraan nama islaamaa nama muslimaa nama quraana qaraa guddate anjoollummarraa ilaa gammaa. Okay. Inna dubbiin kee akkamree xiqqoo ishee amma yeroon dhaggeeffadhu Yesuus Kiristoos warra qabantu jireenya qaba jechaa turte. Egaa sun way waan quraanni islaamaatis way waan dho'isu waan Iisal Masii jaaniin Iisal Masii jechuun ka harkaan nama massee nama ija hin qabne banuuf nama caphee diriirse bahararra deemjee nama oofu nama ergamaa akkanaati kan rabbiin waa hunda ta'eef maali way waan kosobaati quraana islaamaa jammaa san nama kiristaanarraa hin dhageenye inni ganaa deebi'ee dachii tanarraa nama bulchaa. Ilmi haqaa si fadhalatu boo. Mee takkaama Yesuus gooftaadha naa jedhimee maaloo? Yesuus gooftaadha Yesuus abbaadha boo. Amiin amiin. Dhugaa rabbii waaqayyo si haa eebbisu dhugaa rabbii. Baga gammadde dhugaa rabbii baga gara fayyinaa kanaa dhufte. Namni Yesuusitti yoo amane uumama haaraadha jedha wangeelli. Namni Yesuusitti yoo amane yoo du'ellee hin jiraata jedha wangeelli. Dhugaa dubbachuuf Yesuus ankaraa dhugaa jireenya ani du'aa ka'uudha jireenya jedha Yesuus. Namni yoo anatti amane yoo du'eyyuu hin jiraata jedha Yesuus. Ati gara jireenyaa dhufte dhugaa rabbiin sitti hima. Baga gammadde obboleessa kiyya. Wallahi baga rabbi na gammachiise dhiisi. Dhugaa rabbii baga gammadde si argachuu kee hedduu gammadeera anillee dhugaa rabbi samaayin hedduu gammade ergamoonni waaqaa hin gammada waaqni hin gammada sababni isaa namuma akka keetiif jecha Yesuus gara lafa kanaa dhufeeti du'e si galee nama fayyu ijaan arguuf jechuudha.